Halo, halo. Kabajamtoota jaalatamtoota lamaan Oromoo. Camcamaa goonu kami kuyyaa chumbii mee camcam goona. Kuyyaa chumbii mee camcam goona. Jirra jirtuu kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan kacarraan jireenyaa biyya garaagaraa keessa isin mancaase biyya garaagaraa keessa jirtan bakkuma jirtanitti nageenyaa fi kabajni keenya qilleensa irraan qaqqabee isin bira haa qubatu isin jenna. Guyyaa har'aan tana tiitooriyaalii xiqqoota qabadhee isin dhiyaadhee jira. Tiitooriyaaliin tiyas waa'ee ashaboo irratti kan qindeeffatu ta'a kan xiyyeeffatu ta'a. Ashaboon naannoo tokko tokkotti sooqiddas jedhamee ni yaamama. Bu'aalee ashaboo akkuma beekamu haga tokko bu'aalee ashaboo ni beektan jedhee yaada. Ashaboon qaama keenyaaf bu'aalee hedduu qaba. Fayyaa keenyaafis akkasumatti bu'aalee hedduu qaba. Fakkeenyaaf bu'aalee ashaboon qaban keessaa tokko qaamni keenya dhiigni qaama keenya yookiin dhahannaan dhiiga qaama keenyaa qixa sirriitiin akka inni dalagu ni taasisa. Fayya qabeessan akka inni dalagu ni taasisa. Nyaatota garaagaraa kanneen gabaa irraa binne akka inni sa'a dheeraadhaaf yookiin osoo hin alaayin jechuudha yookiin osoo hafuuraan godhatee sa'a dheeraadhaaf akka inni turu ni taasisaa. Qaamni keenya fayyaa ta'e akka inni dalagu fayya qabeessa ta'e akka inni dalagu ni taasisaa fi kanneen kana fakkaatan faayidalee ashaboon qaama keenyaaf qabanidha. Kana faayidalee kanneen yoo akkam goone kan irraa argachuu dandeenyu ashaboo tokko qixa sirriitiin yookiin giraama barbaachisu guyyaatti yoo nyaannu qofa faayidalee kanneen irraa argachuu dandeenyu. Kana ol nyaannaan ammoo miidhaan taaneef qaama keenya saaxiluu danda'a fayyaa keenya saaxiluu danda'a waan ta'eef. Kanaaf har'aa xiyyeeffannoo keenya kana waa'ee miidhaa irratti ammoo waldaan qorannoo onnee Ameerikaa waldaan fayyaa Ameerikaa waa'ee onnee irratti waldaan fayyaa onnee Ameerikaa jechuudha. Doktoroota Ameerikaanotaatiin qorannoo taasiseen dhiibbaalee yookiin miidhaalee ashaboon guyyatti yoo humnaa yookiin giraama barbaachisan ol yoo nyaanni inni qaban ifa godhanii jiru. Kanneen keessaa akkuma isin jedhe guyyatti ashaboo giraama 2.5 ol nyaachuu hin qabnu. Deelii namni tokko guyyatti ashaboo uuma kam keessatti nyaata mi'aawaa awwanneen akka shiroo maalii barbaree kanneen wanta akka nyaata mi'eessan keessatti yeroo kam hedduu akka fayyadamu ni beekama manni kenna. Kanaaf xiqqaatee giraama 2.5 ol guddatee nyaachuun qabu. Kana ol nyaatti argame taanaan tokkoffaa dhiibbaan dhiigaa akka inni ol ka'u taasisa miidhaalee isaati. Yoo qaama haga inni barbaachisu kana ol nyaanne dhiibbaan dhiigaa humna ol akka inni ol ka'u taasisa. Lammaffaa irratti ammoo qorichoota dhiibbaa dhiigaatiif qaama keenyaaf kennaman yookiin dhiibbaa dhigaatiin dhibamtee qorichoota doktoroonni mana yaalaa irraa si kennan ashaboo kana humna ol yoo nyaatti qaama qorichoota kanneen dadhabsiisaa akka inni faayidaa barbaachisaniif hin oolle hojiidhaan isa godhaa jechuudha. Inni biraa immoo namoota dhukkuboota onneetiif qabaman yookiin dhukkuba onneetiin qabamanii namoota dhibamaa jiran namoonni dhukkuba onneetiin qabamanii dhibamaa jiran yoo ashaboo kana humna ol nyaatan taate akka inni dhibbaan yookiin dhukkubni onnee sun akka inni itti ol ka'u ni taasisa. Lammaffaa irratti immoo namoota dhukkuboota garaagaraatiin qabaman yookiin dhukkuboota akka kalee maalii kanneeniif qabaman akka inni itti ol ka'u yookiin akka inni saffisu yookiin hanga duraan isaan caalaa akka inni dhukkubu ni taasisa. Afuraffaa irratti immoo qaamni keenya keessatti bishaan kuusee humna ol jechuudha. Qaama keenya keessatti bishaan kuusee qaamni keenya kun akka inni dhidhii ta'u ni taasisa. Kanaaf fayyaan faaya waan ta'eef beekumsi xiqqaatti hin qabdu sheer laayik walii godhaa chaanalii yuutuubii keenya sabiskiraayib godhaan jajjabeessaa wantoota kanneen fakkaatan hedduu qabannee isinii dhufuudhaaf qophiirra jirra waan ta'eef nu simadhaa simannaa keessan barbaachisaadha. Kana gochuudhaaf ammoo kan akkatti hojjechuudhaaf ammoo yuutuubii chaanaaliin konfirmii ta'uudhaaf yoo xiqqaate nama 1,000 akka inni barbaachisu beektanii nama 1,000 akka sana uummata keenya biratti ammoo argachuun hedduu ulfaataa ta'aa jira. Kanaaf yaa uummata keenya feesbuukii jala taa'uurra isinillee banattanii waan beektaniin saba keessa yoo tajaajiltan ofiillee fayyadamaa taatanii saba keessanillee waan beektaniin fayyaduu dandeettu. Isin ammoo nama waa tokko hojjete yookiin viidiyoo xiqqaatte guddatte waan isin fayyadurra waa tokko asirraa dhageettan irraa fayyadamtan jedhee yaada. Kana yoo argattan isiniif ammoo bu'aadha. Sabiskiraayib yoo gootanii ammoo gahee lammummaa keessanii yookiin gahee lammummaa keessanii baatan jechuudha. Sabiskiraayib gochuun nama dhibu garuu ammoo sabiskiraayibiin akkamitti ta'a? Hayisa jiruuf ammoo sabiskiraayibii tokko nama tokko yeroo gootan biyaansi daqiiqaa takka viidiyoo san laaluu qabdan. Daqiiqaa takkatti viidiyoo san osoo hin laalin sabiskiraayibii yoo gootan taate sabiskiraayibiin nama sanii konfirmii hin ta'u. Maaliif jennaan warroonni yuutuubaroota konfirmii godhan jechuudha. Xiqqaate viidiyoo kan keessuun nama saniin laalamee yoo danda'ame yookaan komantii yookaan laayikiitti kennamee sabiskiraayib yoo ta'e yoo hin godhin ala daqiiqaa muraasa booda konfirmeeshinii kan ka'e irraa kaasanii jechuudha konfirmiin ta'u. Kanaaf wal haa dhaabannu wal bira haa dhaabannu marti kennayyuu naannoo biraa irraa haa lallu akkuma artistoota keenya irratti argaa jirtan artistoonni keenya ji'a 2 ji'a 3 muuziqaa itti yaadanii hojjetanii birrii guddaa itti dhangalaasanii
muuziqaa hojjetanii jechuudha. Birrii guddaatti dhangalaasanii muuziqaa hojjetanii muuziqaa isaan hojjetan san namni muraasa kalaalu garuu ji'a lama ji'a sadi taa'ee sanuu jechuudha. Garuu ammoo muuziqoota naannoo biraa naannoo Tigraay naannoo Amaaraa kan yoo ilaalle torbee takka keessatti nama miliyoona takka nama 1800